awraabu Re'ee lafateen kun akkana mukaan keessaa dhoosanii maqafatanii teen bulchanii re'ee kun akkana irra hidhatanii teen maqaa seeraatiin lafti jiraa kun akkana jirti namni kun mataan gara bosonaatiin kun lafti safarri akkana jira wanni illee kun akkana asillee gara hundaan kana kun lafa kan jirtu teen akkana jirti. Numa qabusun ati nu sababani Ahmad watan fa kuno mukan le jiratu kuno kaddo fate kuno tabiya kan jirti teen akkana jirti teen kuno tabaddaa tana teen bineensa keessa gala tanaa kuno gubballeen kun midhaantu jira teen baddatu jira maqaa diinummaa waan harargee ta'eefi waan nu jenne buliitiin nu gabbadii jechuuf akka nu godhani kana seerriin jira. Seera iyyannaa jechaafi biyya seerri jiru namni dubuun qabu kallaan jedhu ittiin magaazaan baafatte. Warabe kun dhogga nurraa dhorkaati ufee jissanii baafatuuf dhalbiif muka akka inni jiru laa bosona kanatti haga inni dheeratu muka jarri jissitu kaan jissitee magaaziin baafatti kaan dhalbii baafatti dhalbiillee hin jedhamallee kunoo abbaan lafaa kana ka dhoggan kunoo abbaan lafaa kana isaan sababuuf isa keessa baafachuuf inni harargiyoota kan fidu jechaaf kunoo kana godhanii kuno seerri haa argu yookaan illee akkana bulte teen akkana bulchanii qarallee asii jennee seerri nu arguu qabaa seerri nu beekuu qabaa badii keenya arguu qabaa yookaan nama badii nurraa dhogguu qabaa seerri ni teen kuno akkana tabiyyaa kun wala garratti garbuu mul'atu sanii tabiyyaa kana jirti kana amma nu mootummaan nu godhe hin jennu nama dhuunfaatittu kana nu godhe. Muka jarri keessaa jisitu kuno nu nama dhuunfaatti kan nu godhe hin jennu nama dhuunfaatti kan nu godhe seeraa miti seerri nu beekuu qabaa seerri ka harargee hin jedhu arsiin jedhu garii galtisi hin jedhu seerri namni inni adabu nama yakka hojjete qofaa yakka yoo hojjanne itti gaafatamuu qaba seerri jalaan baanu nu ammoo seerra dhaabbanne lafa lagaan hin qoodamne hidhoon hin qoodamne lafa dhiiga keenyaan qixxee namaa qonnee bitanne. Akan angkor nu lallatuuf gadeef warri garoota zoonii walii galee akkana godhee Abdul Qaadir Guyyee hajjii badhaasooti kun Useen Fatoo da'oo godhatte kan nu goote kun oola eeyyama kennaan dhala osoo nu arrabsan muka kana akkanatti as keessaa guuranii baqassanii kun akkana
teenna tana fakkaatti. Teenna kunoo baddaan akkana jirti. Teenna kunoo akkana marga qabdi. Kan namaa kunoo akkana jirti. Amma lafootti buusaniiti. Asii muka kana ka guuruu dhufan jalaa dheetanii jiranii. Kun amma kunoo biyyaa akkana jirti. Gara hundaan zuuraa isii akkana jira. Teenna ammoo akkana jirti kunoo. Teenna akkana jirti jidduutti. Gadi kallattii arfaniinuu tan namaa qotamteeti. Teenna bosona wanna jedhaniiti gadoodhaaf nu gabbartu malee jedhanii 25,000 nurraa nyaatanii. Gizee wayii ammallee 10,000 nurraa nyaatanii 2,200 namni nu waliin bulu nama waan nu jenne godhee nama waan nu kenni jenneen kenne nama atti dhiira nuun jedhee miilan nu jige bichatti as keessa bulaa. Seera gandaa dhattanii gandi kaa dhufee achi isin bulchu laallaa. Yookaan illee admaasii murraa maaqabeessira kennaa. Jedhanii akka nu sodaachanii nama mul'uun ijaaraa deemanii nu ammoo nama ijaaraa deemuu hin dhaqqabnu dalagattoo jirra. Seerri dhufee bakka kana dhufee nu laaluu qaba jenna. Dhiifama waliin kabaja waliin mirgi nama kamiitu akka eeggamu akka eessiftan isin gaafannaa. Mangistiin keenya qaraa kana beekee jijjiirama kana fidee jijjiiramee bakka hunda wal gahuu qaba. Ammallee akka duriitti jira jechuun barbaada. Galatooma.